update faa gaafataa jira. Amma kun kan isin argaa jirtan kun WhatsAppidha. Garuu alaabaa Suudiirra jira. WhatsApp ta'uu namni hin beeku barreeffama malee hubadhaa. WhatsApp dhahabii yookaan WhatsApp bulee jechuudha. Buufachuu hin dandeessani. Ammas namoonni update isin gaafataa jira namoota hedduu. WhatsApp kana faayidaan isaa kunoo akka hidi bifa isaa jijjiiruun illee dandeessani. Amma WhatsApp ta'uun beekamu kun WhatsApp ta'uu namni beeku hin jiru amma kana. Yoo barreeffama isaa arge malee alaabaa Suudiirra kaa'adhe. Akkasuma mee kan biraatti jijjiiree isin agarsiisa. WhatsApp kun bu'aa hedduu qaba garuu namootan hedduu update jechuu gaafataara. Anarra karaa lamaan isin agarsiisa. Tokkoffaa akkaataa isin Telegram kiyya jalaa kulli rabbi asiis dhuftanii yeroo hunda buufachuu dandeessan kunoo isa afaan arabiitiin barraa'e kana yoo feetan kunoo sarrii yoo shaafeedhu maqaan buufachuu dandeessanii garuu immoo googelii keessaan isin agarsiisa namoonni hedduun irra rakkattanii waan kana asiis akkasiin dhuftanu isin agarsiisa liinkii xuxxanii mee na hordofa. WhatsApp kana Google Chrome keessan keessa galtanii ifasinii taara miti. WhatsApp kun siitingii hedduu qaba. Waan baay'ee isin fayyadallee WhatsApp kun barreeffama illee ofiin deebisaa waan hedduuga. WhatsApp kana gizee asirra dhuftanii WhatsApp jettanii barreessitanii achi kaatanii gold iseettu barreessitan akkanatti. Sima dilee gaa'oo la daa barreessitanii gizee akkatti barreessitanii irratti sarchi gootanii. Asirratti WhatsApp hedduutu isinii dhufa. Kunoo GB WhatsApp asirratti download godhachuu isin dandeessan asirratti hubadhaa. Kunoo WhatsApp garaagaraa dhufa. WhatsApp garaagaraa jira. Isinii galee isin immoo akkasuma ol harkiftan isinii gala miti. Angaruu Telegram kiyya jalan kaa'a warroonni achi buufachuu hin feene Telegram kiyya jala. Googelii keessaa garuu waa hedduu isin barattan illee Googelii kana keessaa. Gizee akkana dhuftanii amma warri update ta'eefis asitti update godhata. Warri update ta'eefis asitti update godhata. Amma gizee kana barreessanii kaatan akkana ol dabarfattan kunoo akkana ol dabarfattan isiniif gala miti akkana ol dabarfattani. Yoo ansuutuma isin agarsiisan jira. Kunoo gizee aggeessa geessani www.whatsapp.com jirti qabdi rabxaas intinaasi kana jechuudha liinkii akka liinkii fakkeenyaaf fakkeenyi isaa kunoo ni mul'ata jechuudha WhatsAppichi. Ifa isiniif ta'eera miti afaan arabiitiin barraa'ee isuma agarru kuttan akkasiin kana. Amma isin warra update godhate gaala websaayitiin jira kana. Update warra update isin gaafate warri update isin gaafate bakka download jedhu gizee isin xuxxani as isin fida. Ifa isiniif ta'e warri update isin gaafate sun bakka download gizee jedhu xuxxani as isin fida. Gizee as isin immoo asuma qaxxataa isin fida. Gizee as isin fide akkana ol harkiftan kunoo. Suutumaan akkana harkisan kan ol harkiftan dheeratu barreeffamni. Insoraattan ulee kana keessa. Akka argaa jirtan WhatsApp hedduu jira. Biruma dabartani kana ilaaltanii bira dabarfattani ol harkiftani. Isinii taara miti ansuutaan harkisee isin agarsiisaara. Akkana walirraa isin hin dhoofne fa liinkii isaa akka wallaalle beekataan suutuma harkisaara. Maaliif akka isin hin wallaalle jechuudha. Deebitanii yoo na gaafattan tarii viidiyoo waraabuun hin jabaata. Oluma harkiftanii isin callumettanii. Kun amma siitingii qobaatti qabani siitingii isaati kun. Isa achi keessa jiru jechuudha. Sammaatii miti. Kunis siitinguma isaati. Isa jalatas kaa'e. Kunis siitinguma isaati. Isin kana dhiiftanii dabarfattan isin mettanii. Asirratti tanziil WhatsApp dhahabii isa jedhu kana. Dhahabii bifa isaati dhahabiin isa jedhu kana yoo feetan isa kana hamraadha kun diimaadha kuni. Kunoo dhahabiin bifa isa kana diimaa isaas yoo feetan hin buufattanii azraqa isaas hin buufattanii ahmara bakka bifa feetan kunoo malki bifa isaatiin kaa'anii jirani. Isin immoo isa jalqaba irratti isinii dhufu kana kunoo viidiyoo wal jedhee jechuudha. Dhahabii isa jedhu kana tanziil isa jedhu kana yoo akkas rukuttan hin zimmeettanii. Amma warra abdee gaafate warra buufachuu fedhe ifa isiniif ta'e gizeen asirra dhufee kunoo daawulood iddootti kan rukuttan isin kunoo isii kan akkana rukuttani. Ifa isiniif ta'e yoo inni akkanatti isinii fide amma deebitaniituma rukuttani kunoo akkuma agartan daawulood jechuun haa fide jedhe jechuudha. Tuun kana dhahee amma daawulood jettu kana akkanatti hin dhaha. Gizee akkanatti dhooftanii kaatanii kunoo tuqaa sadi gaara jirti. Argaa jirtani miti isii akkana rukuttani. Gizeen akkan gadi galagalee daawulood bakka jettu kana bakka raayitii qabdu kana akkana rukuttani. Ifa isiniif taara WhatsAppiin kun akkuma argaa jirtan lakkaa'aa jira jechuudha. Ifa isiniif ta'e gizee inni lakkaa'ee fixee jedhe gizee lakkaa'ee fixe kunoo gara gadi isa kana ammarraan balleessa maaliif buufachuun fedhu waan ta'ennaan gizee lakkaa'ee fixe ka'e kunoo akkanatti isinii fida kunoo qoyaa
kunooti waastaappichi gizee lakkaa akkanatti duwwaa godha isin immoo isii mara kana rukuttani gizee rukuttan akkanatti isinii naanna'a install isiitu kana rukuttanii gizee install rukuttanii keessuma teessan gizee inni fixee ka'e open jechuu isinii fida openii isa gara harka mirgaa rukuttanii keessa seentan kalaas gizee isin keessa seentan inni update isin gaafate achumaan dhaabbata inni download isin gaafate achumaan dhaabbata isinirraa jechuudha warri haaraa immoo bifa haarawaatti banattani ifa isiniif ta'e dabalataan immoo telegiraama kiyya jalaa buufachuullee ni dandeessani obboleewwan kiyyaa haala kanaan buufattan jechuudha waastaappicha haala kanaan buufattanii itti fayyadamtanii asirratti akkaataa itti fayyadamtanii maqaan isaa dhuftanii asirratti waastaap yoo jettanii kuno gaa'oo laa daa gizeettan akkaanti isinii fidaa akkaan sarchi gootanii isiniif gara jedheetan yaada isa kana akkaan dhiiftanii ol harkifta suutumaan an akkan isinii galutti isin agarsiisan jira yoo kuno amma bakka kana geessanutti qubee bakka tanziil waastaap dhahabii jedhaa kuno bifsisaa rabtaa jira isii girra kuttanii hanga dakaatti irra deemtanii dhaxxanii obboleewwan kiyyaa ifa isiniif ta'eera jedhee yaada galatoomaa ulfaadhaa buufadhaa yoommoo kana hundaa dhiiftan immoo inni isin telegiraama kiyya jalaa buufattan immoo abdeetiin ta'uun bifa haaraatti isinii banama ifa isiniif ta'e yoo websaayitii jalaa abdeet isinii ta'e bifa haaraatti banamu yookaan immoo inni isin telegiraama kiyya jalaa buufattan bifa haaraatti isinii banama yoo bifa haaraa buufachuu barbaadan kanan cinqamtanu telegiraama kiyya jalaa buufattanii galatooma